jauh lang ka jiram. Local job. Jauh, para ulung nga. Kung galana. Awas ni Kenya, bagatuftan video terus punya rekan dokter. Akan kita Euro Jerman ada bos kita.
dhaabbatee eegaa jiru Kundi jaalalaafi kabaja goota qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo abbaa nageenyaa abbaa dimokiraasii abbaa walqixxummaa Jawaar Mohammad Jalaa kabaja qabaniin taa'uu didanii jiran jechuudha. Isuma ijaan arguunu waan guddoodha jechuudha. Sagalee guddoo kunuunfaa afaan kaatanii jedhu. Jalala kabaja abbaa isaanii abbaa qabsoo abbaa tarsiimoo abbaa imaammata irraa qabanii arragaa guyyaa addaati guyyaa yeroo jalqabaatiif ka keenyatti hin taane egaa shirrii mootummaa Itoophiyaatii fi qaba adda addaatiin sagantaa sun odoon milkaa'in hafee arragaa biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti qeerroo Nuurenberg wajjin jechuudha. Hawaasa Oromoo biyya Jarman biyyoota garaagaraa irraa dhufan wajjin Serata ega, si, salama wite. Ummanni ta'a ega kunundi jaalala kabaja Jawaariif qabanii iddoo keessan qabadhaa walii iddoo kenna sagantaa akka jalqabnu egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Enግዲህ ዛሬ ቀኑ የተለየ ቀን ነው። አልጸጸትም የሚል መጽሐፍ የሚመረቅበት እምብርት ወይም ደግሞ በመካከለኛው አውሮፓ በጀርመን በኑረምበርግ ከተማ እየተመረቀ ነው። እንግዲህ የትግሉ አባት ወጥቶ የቄሮ ወጣቶች የኦሮሞ ማህበረሰብም እንደዚህ የተለዩ ቤተሰቦች እንግዲህ ለሱ ያለውን ክብር ፍቅር እና ዝናውን ሲገልጹ እንደዚህ ነው። keessummaan dadhabee karaa fuuldura nutti dhufe maal nuun jedhe jechuudha yeroo agartee nuti haalafimmaa dubbi keenya maqsalla jire kanaaf warri suguriitti uffataniillee nama lamnoo sadii wanta fuula kana dura kaameraa dura godhaati kootan banaa haa ta'u hundi
sinja cuma ibu mati Abang kesan. pada sungguh ini nama itu ini sungguh ini nak cerita pada mewanjuru kurang pakai tenaga kesannya tu sedikit dengan kabar Ejong yang mau tahu adalah kesan orang apa adalah kesan dari maupun orang orang sama ila warna abad tanif warri mana nu krese nama abad hiyaf nama kesan adalah juta dole nun ko hatina yo iddo hin kabanni nama himbaf na je chaju Nani buje tinne nun daga hala Eka akuma awas normal biye Jerman bakaju akan ke ayu sani kota kapsa Ganesha kita bahasa udah punya konten kaba ABC sudah ara umum ke nakalati bahe bakaju bukaye sesi baca jira eka awas normal Netherlands Amsterdam jechu France Paris jechura akasuma Manchester Buku makanan kopani aku makena kalati semacuk abani kitab niku kitab sila kabesa kitab karte sila sa TV aku semua bayi abso ormos aku semua Ethiopia sirna bank yang getangki dan sirna triple kana mo yadek buku su kesati Pogasa ulana taudan gelenca kan tabacature Obo Jawar Muhammad Arasga tersimun imam menni Aronis ini kita nuti ittibaina kita dikaga akan tigaras bane isa sibaca jira gawenga garma mutole jerami kuno Untuk jadi tak minta lagi. Ayo. Harra kan sekian message ruya cura an saat Ismail Yusuf di Jerman magala Nuremberg ruya cura. Ega karra studio fudanda juga studio kena kakala fakata bagi jiratani ega ka Jawar asa ajaiba asa bombi fakatu mita sejadame awilan egaba jira kana fakatu Kuno Abang Kesan, Abang Kero, Abang Romo, Obo Jawar Muhammad, Arasga biya Jerman magala Nuremberg tergame jira. Ika gaf galato maturis hundi kesan dia tu jal kabas Jerman ira egale Jerman itu ka mataul kabcisne male sarfatisne beinu fakena ke ndakana kuda chudan ika simis biyo to birarra awas diken jirtan Europa North America Europa biyo to gara-gara dikuda welcome akuma kanat semachudan congratulations jettani kitaba barnoto du qabu garto kitaba sena qabe sakte duga do bachulaf kitaba kana dubbi shuraf awidan egati jirawul diken ne chuda hanga men bere yunge ne chu kalaf arra egalega kitaba kana Europa kisati Jerman ra egale Faransai Netherlands Norway Sweden Italy
Awustariyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa sagantaan tartiibaan daawwataan deemaa hayyichi kennaa irra qabsaan kenna leencichi kenna kan bookisuudha jechuudha. Hawaasa bal'aa, hawaasa kabaja qabu, hawaasa Oromoo biyya Jarman galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii har'an gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira. Awustariyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama. Baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Gara duubaa osoo nuudeen ta'e gaariidha. Itim. Keessummeessaan keessanarraa an Saad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurambarg irraa jechuudha. Akka Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf dimokiraasiidhaaf walqixxummaadhaaf tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha. Tadi kita satu tiga egal lanjut. Mantukan kesan Sheikh Umar Al Faruq gambar tadi kita kena sunatan kebajikan Singapura. Akas mas obrolan cakar tajid. Amin.
أن ورمو الدبابات لما كمنا ولمو بنا يا رب ورمو ودنوديس يا رب هتديتي كمسوما يا رب ورمو بكتكم ودنوديس يا رب هتديتي كمسوما ورمو بكتكم ودنوديس يا رب يا رب كبرم ما إنك أولياء تسكت بدور بدور سيتسم بجاباسه مكلم بتشاس هتديتي ساتنا يا رب ورمو تكمل يا رب ورمو تكمل يا رب ورمو تكمل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleessa keenya akkasuma hayyuu gameessa har'a osoo hin baratin ijoollummaa keenyarraa irratti guddataa jirru baga rabbiin haalaa fi rakkoo gadadoo hunda keessa dabarsee obboleessa keenya Jawaar Muhammadiin baga rabbiin isin gahe. Ani dhaabsi kiyya gabaabatti du'aa biratti dabalamee waa'ee kitaaba dubbisuu irratti kitaaba dubbisuun obboleeyyan islaamaa obboleeyyan keenya hawaasni oromoo kitaaba dubbisuun waan as keessa dabre namoonni hawaasa asin duraatiin haasa'uu barbaade kitaaba dubbisuu qaba. Namoonni haala amma keessa jirullee arguu barbaade kitaaba dubbisuu qaba. Waan dura itti deemullee arguudhaaf kitaaba dubbisuun waan dabreef waan keessa jirtuu fi waan sichi itti dhuftuufillee si gargaara waan ta'eef obboleessi keenya Jawaar Muhammad hayyuun keenya kitaaba hin gaabbuu dubbisanii kitaaba waan jedhan hayyoonni yeroo waa'ee kitaaba irraa dubbatan nama tokko maalummaa isaa keessa isaa onnee isaa yookaan immoo sammuu isaa san fattashtee ilaaluu yoo barbaadde waan inni barreesse ilaalii jedhan. Maaliif yeroo nama afoo dhaabbattu yookaan babbareechisuu dandeetta haasaa bareechisuu dandeetta yeroo maatii kellee ta'uu danda'a. Garuu wanni ati barreessitee uummata hundaaf raabsitu sun waan onnee kee keessa jiru waan sammuun keellee yaadu waan onneen keellee yaadu barreessan waan ta'eef namni kitaaba isaa qofa osoo hin taane kan Jawaar qofa osoo hin taane egin kan obboleessi keenya Dr. Jawaar Muhammad kan obboleessi keenya Abiy Ahmedillee ida'amuu kan jedhu san yoo dubbisne kitaaba dubbisuun faayidaa guddaa nu qaba. Obboleessi keenya Jawaar Muhammad gaafa jalqaba kitaaba sun isaa dubbisu argina. Soo kitaaba kamuu dubbisuun gaariidha. Kitaaba dubbisuun isin jedha. Yaa Rabbi hawaasa keenya kana kan biyya keessatti rakkoo adda addaa keessa jiru yaa Rabbi rakkoo keessa baasi. Yaa Rabbi hawaasa keenya rakkoo keessa jiru san keessa yaa Rabbi nu baasi. Ummata keenya kan beelahee gibiraan rakkatee karaa irraa dhumee haalli hedduu keessa jiru san bal'inatti yaa Rabbi nu baasi. Yaa Rabbi nu baasi. Nurra yaa Rabbi rakkoo keessa nu baasi. Hawaasa keenya kanallee jaalala 2018 san gammachuu akkasii sana yaa Rabbi nu deebisi. Yaa Rabbi nu deebisi. Ganda boonuu fi rakkoo boocha turanitti yaa Rabbi nu deebisin. Karaa itti deemaa hundaa karaa diriiraa yaa Rabbi nu godhi. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyaana anggoota keenyaa nu galatoomfadha. Kabajaan gara teessuma isaaniitti nu simadha. Naannoleen keenya dhiifama dhaabuudha. Qaroo lamadaatiif itti deebi'ee dhiifama dhaabuudha. Waan biraatiin mee du'aa'ii kana namuu akkuma beekutti walitti amane du'aa'ii hafuun. Yeroo du'aa'ii boonee rabbi kana nu fayyise jedha. Dhageessanii jara fayyada. Eegaan ibbare. Isin kan keessa namni jiru kan afaan si'utti magartee nama umriin wanni dhaabuu jiraansi eegaan ibbare. Gaafa baaruu tumsaa yoo dhageessan illee baaruu tumsaa beeksisa amma jechuun oromummaa wal qabee gamaa gamanaa wal nyaate yaa jira fayyada. Aboo rabbii ja'a du'aayin qalbiidhaan mal'inoo rabbi oromoo tokko haa godhu. Rabbi walitti haa deebisu. Oromoo addaan baate kana rabbi walitti haa deebisu yaa du'aayin godha. Namni kun afaanuma wal wallaale malee yaadni isaa tokko Oromoon akka tokko taatee harka tokko taatu namuma fedhaa yaa jira fayyada.
egaa gamni namni yaadameen olitti yeroodhaanis ol qabatee yeroo kanatti yeroo Kirismasa waan ta'eef galma argachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Galma kanas salphatti argachuu nurra hin turre yeroo dheeraa nu fudhatee wantoota hedduu keessa dabarreetiin galma kana argachuu dandeenye. Waktiin uumameef hordoftoota isin jenna. Akkasumatti obboleessi keenya kan yeroo hunda jawaan cinaa hin dhabamneen jaala gaafa qabsoo qotora amsabii keessummaa eebileen ni gaafatama kan kanneen lafanii yeroo hunda isa malee lafa hunda ta'uu mamnuutu. Kanaafuu nama Oromoo sagantaa gasaa torba qabaa maaliif obboleessi keenya kun yeroo hunda jawaa yoo jira inni kan nama hunda ta'u nama Oromoo kiyyeedha akkasitti wal dorgommii gaarii ta'amu. Ayyaga amma gara sagantaa keenya itti aanutti dabarra. Sagantaa keenya itti aanu obbo Abdoo Qaadii sirreeffamoota Oranjishinii jiran galma kana keessatti maaltu akka barbaachisu akka nuuf kennan kabajaadhaan isin gaafanna. Obbo Abdoo Qaadii abbaa jiran. Bagara gaariidhaan isinitti deddeebinee waan biraa miti waanuma naamusa mana kanaa tajaajila jaran keenya galma qabachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti rakkoo akkamii akka nama qunnamu sagantaa akkasii milkeessuudhaaf warri waan kana irratti hojjete quba qabdu jennee amanna. Irratti hojjennee galma kana qabanneerra warri galma kana nuu kenne obboleessa keenya Muusaa yeroo seenaa Jawaaritti immoo ani mana kiyya sila har'a hin kireessu garuu isiniifan kenna naa galateeffadhaa Muusaa. Amma akka seeraatti nama 550 yoo baay'ate nama 600 qofatu mana kana seenuu danda'a yoo san kare yoo caale jechaadha. Warra poolisaa yaamanii baasuu mirga guutuu qabu kontiraata keenya irra jira. Amma garuu isin keessa namni jeequ hin jiru nama jaalalaatiin argeera kanaaf isinin obsaa jedhe. Kanaafuu kunis akka Jawaar haasa'ee mariin godhamutti kitaabni eebbifamutti bilis seera hin cabsina ijoollee qabadhaa taa'aa akka waan hin caccabne eegaa wanni kun argaa jirtu mana akkamiin akka ta'e amma sagantaa keenya qabamee jira waanuma akkasii irratti hundi keenya itti gaafatamummaa fudhannee waa'ee ofii qofaa miti amma warra irratti aartan asii dhuftanii wanni kun cufa keessaa Yaannis ni jira akkanatti fa'aa godhaa jira jechuudha. Kuno hawaasni keenya uummanni keenya akkanatti bakka jiru bahee simatee kuno jaalala kabaja goota qabsaa gameessa ofii akkana simatee hawaasni Oromoo biyya Jarman kanaaf hawaasonni Oromoo biyyoota Noorz Ameerikaa fa'aa jiran gaa hundi isaanii hundi keessan akka isaan bifa kanaan simattan abdii guddaa qabna jechuudha. Ega amma kanatti haasuudhaan Abdii Fadis sirba tokko sirba qabsoo nuuf wallisa jechuudha. Hanga sitti obsaan beekata. Hawaasni keenya laala akkuma argitan kana jechuudha. Jawwee forward godhati. Jangan
Mana
artis abdi badis bareeda odeeffannaa egaa amma sagantaan gara eebba kitaabati sagantaa eebba kitaabaa keekamuudhaan kan nuuf gaggeessan kabajamoo hayyuu oromoo barreessaa kitaaba Hingaa Bufiyaa akkasumas hoogganaa qeerroo oromoo obbo Jawaar Mohaammed akkasumas Dr. Ililli Jamal Hamileedhaan nasiibadhaa. Egaa amma sirna keekamuutti imala jechuudha.
milaan yeroo baartan ulfaataa kabajamaa gara teessuma keessaniitti dhufee jira. Uummanni teessuma keessanii irraa ulfaataa baga gammaddan baga milkaa'attan kitaabni hin kaafu. Yeroo jalqabaatiif as biyya Jarmanitti milkiidhaan eebbifamee jira. Namoonni keessummeessan namoota keessummoota teessoo isaanii irratti sa'aatii baay'ee bareessee kan akkasii barbaada. Ini dah berapa inci sekali? Apa itu amar berapa kali? Oh shit, oleh kamu. Namni biar rabil bila aja rafi, bukan ini game. Jujur awak tanya di mana tasuk? Ni tu apa sekali? Sekali ni jira. Sekali ya jira. Tidak kalam barresa. Sekali barresa, warga jalan kita. Ini barresa orang itu komandan. Warri komanti barresa. Injira. Sekali yo jira. Silgi di Allah lu. Yes. Lain. Watanan kita. Segala injira, segala yali, segala injira. Segala injira, segala. Oke, ijoolleen keenya kan silkii harkaa qabdan hunduu sila al tokko gootee isaanii sagantaa kan bifanii dhagaadhaan geessiseen walii biyyaallee hordofaa turanii feesbuuka irratti hordofaa turanii kanaafuu namni hundinuu kaameeraadhaan gadi taa'uudha. Warri laayifii waraabaa jirtan bareedaa garuu taa'aa amma bakka taa'aa please. Taati kan Jawar share godha Jawar dabarsaa jira biyyi dabarsaa jira sagantaa ifufuu fi akka dandeenyu please. Egaa jaalala Jawariif qabdan agarsiisuu barbaadan Ganda mereka Musa nak kita kebenaran Singapura. Please namoonni laayivii waraabaa jirtan bakka hojjetanitti laayivii Jawar jalatti darbaa fi jiran ta'e isuma shakee gootan gahaadha. Kanaafuu sagantaa bareedaa yeroo naa eegallee namoonni fageenya galanii soran jiraniif sagantaa keenya akka xumuru kabajaan Singapura. Please namoonni dura kan dhaabbatan akka dhufteetan. Okay. Kalau cuma yang satu Abdul alias sebenarnya untuk
Kakak, aku mau gitu nih. Galmi kana fakkaata. Galmi guutee irraan jige jechuu dandeenya. Uummanni keenya jaalala, kabaja, hayyuu, qabsaa'aa, gameessa, goota Oromootiif qabuuf jecha Oromoon bakka jiru buqqee dhufee kunoo. Akkuma agartan kun warri biyyaa ijoollee keessan obboleeyyan keessan warri yaaddan kun olaal carrama kanaan as keessan daawwadhaa. Acara kanatti jechuudha. Suma keessaan akka daawwattaniif uummata keessaan isin deemaa jira. Okay, amma gara wannoo keenyaatti deebina saaddo. Akka gola amma qulqulleessinee jirra isiniif ifa goona. Absii Haramaayaa namoota kan kee namoota kurnan qopheeffadhuuti jawaa kitaaba isinii mallatteessaa dura Absii Haramaayaa namoota sa'aatii wajjin yuuroo 1,000 kitaaba fudhata jechaadha. Dabalee anggaru tarreen qabatu. Namni fuula keessatti akkis barreessu. Kalau kero le tenala kuni kero. Beli kat mana nanti? Sisi. Saat. Kamu kemana? Jalan dah. Betul. Kuno daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkuma argaa jirtan galmi baay'ee guutee namni bakka taa'u bakka dhaabatu dhabamee jira. Kunuunti kabajaa fi jaalala kuno warri sikuuritii kuno jawwee akkanatti simatanii bakka hundatti jechuuf faanni isaa hajiitu jechaa jiranii. Namoonni yeroo dhibbatan kun kitaaba bitachuu barbaadan as dhuftanii kan beekanii kitaaba mallattoon irratti mallattee
deebitanii kitaaba keessan kadhachuu ni dandeessu jedha. Jaalsaad Ismaa'eel asittis barbaadatan akka maaliif biyya keessaa bilbilaa jiranii komantii namaa laalii sagalee uummanni qabu siyyachaa jira. Salammadaachi kitaaba duraan akka reefu danda'e osoo hin taane namni kitaaba fudhatu kan dhawaa kana yeroo dhibbasaa fayyadu kan mallattoo qabachiisu kan ta'u ni jiraatu. Namni tokkichaan uummanni kitaaba duraan maarraa babbareessa. Kunoo tokkicha yoo waliin aanjanii turte amma wanni waliin kaasinuuf hin jirtu. Sagaleen dhaga'ama tokko lama. Sagaleen jira. I think sagaleen amma bareeda dhaga'amana fakkaataa reeftana maayikiroofoonii itti siqachuun ture yoo sin jeeqee dhiifama. Ila atau abse intau akasini isu stedira hirira kabanda wari kitaba beri bato konfura chubar padera kitaba jawar mannate hirira manintau hirira akasini hirira abada hirira nakani kitaba isini mallate same furatu hirira gora akasini intau akamana abatan kana intau akasini okay agar aru hirira kabanda ini namanya Masyaallah galma guddaa qabannee galma bareedaa hawaasni keenya bakka jiru buqqa'ee dhufe ammas akka bareeda deemaa jirra. Welcome Kadiro Elamo. Egaa Jawar Mohammad arra eebba kitaaba isaa irratti jechuudha. Haasaa ajaa'ibaa haasaa boombii fakkaatu akka nu taasisu abdii guddaa qabna. Egaa kanaafiyyuu hanga sagantaa isaaf qabamee jira. Sagantaan isaa dhufu obsaan du'e gadhaan affeerraa kenna.
jedhu dhageeffatu sitti hima. Namni Ameerikaa irraa addunyaa kana bakka meeqa irraa natti bilbilee silkii keessa qabatu wanni akkana godhe sirreessa. Wanni irraa naaf dhiqa. Ishii wanni irraa deemu wanni naaf dhiqa. Maashaa irraa naaf dhiqotti. Kam? Eenyu saaddoo irraa. Eega maashaa malee ta'u hin jiran qaba harkaa. Maashaa hin qaba akkamiin qabna. Okay, nama cukup kau fakir. Kata berrokai. Ayuni yo tim begin asagarin. Ya itu betul itu. Itu. Share ka grid jika. Ini ka waktu itu cakap. Amat cuma. Siapa? Akan makan demi ni karena ini untuk ini. Akan makan demi. Karena lan, tanah bicara apa? Kata kali kamu. Nah, aku karebu. Akan makan kasih. Share bola. Kawan dia. Lain sesuatu. Wala tiket ini, rasul gawariman nanti. Wali security kan nama dia sisa, nama dia sisa. Kol, amma nama lama ini ram sana bukan dulu. Iskan jalan ke Bannat na jalan korika. Kurba. Ora. Hey. Orang tu pada nama kana. Please. Kajori ora bajra. Jalan korika. Impe kembe garula. Na jalan kor. Aboram bijera. Please, atina jala guri banna thakka. Ara banna. Duba debe bakam. Ama tahiri. Duba debe khanga kamera bakam. Duba debe. Ahiri. Okay. Kana bana. Bawo jirani. Awal. Le banna takka. Gorach. Salim. Ini sadar pujar kesuri. Kita jumpa lawan Tef. Kita ini erat kemuliaan untuk sebelah sana akan jiru untuk keselamatan kita. Karena tasnya memang dekat. Kita ini kan
Bakka magaran deebi'a. Ayyu garan deebi'a bakka. Nai. Kajori waraabaa jira. Maal ta'e? Ol ba'i yoo. Kitaba itu dikira kita bisa coba harus bulan kitaba kita punya apa sih bayar apa makanan yang kita bisa harus dulu Ada. Buat ada simbai. Sindaran apa ya? kita ini jelas kita singgah Kajori berapa jira? Tapi apa tuh kajora? Sino kanara? kita apa bayar kita berkata Bonoda kita menjadi malam berke bangku sinter itu sinter berarti kita mesti dari sini Jori for Allah Allah. Ejat agak. Walau narkisin agak itu nama dua tidak apa. Dua pakai enggak dua DB amas. Asin dua DB. Itu acu sih tahu apa? Buat asin dua. Woi. Namanya apa itu? Saya buat asin for. berkata serti untuk dasar kedua tahun pertama kesekian tahun bulan ini kami menentu jawab menjadi kita berlakukan terus kita akan lagi keren orang supporter ni awas orang belajar dengan atas mas bila tu orang Pak Australia biasanya kita sekarang kita orang ini terus ayat itu bagaimana itu terkeca bagaimana kita pun kita berselit biasa kita berkata Jangan negara lah. Harga kayak ini namanya cuman harga kayak ini. Harga kayak surah saya. Kasih mana tesan si halal lah. Baratin.
Okey. Bojana tiket ni mana buka kita juga. Okey, bagus. Siapa pertama? Kita Guru, ayu. Kerana kau ini sekarang. Ahmad. Hari asal kita kunci, beberapa kalau kita menjawab nama kita sudah ini kita sudah. Ayu. Ini lega kita ni operasi bisa kena kita sudah pulau dah pemakai kita ni malah tu Jawari je sudah kita sudah ini lah terre galani aji chicken na abang kapsona abang cicirama lenci mo tarik kapsoro mo dah je sudah akan tu kalau semata gira erot kenna awalin kenna je sudah kita abang aning kap bujuru kita sudah akan terre galani malah tu ya danno Jawar mamadra hudacha kita Jawar hudacha orang kita jirani je cu karena kita ni pun kita sena Oromo bi sena Ethiopia kesati kita sena ada kamu dong kita sena ada kamu je cu kita ajaiba kita hawi dan kamu Tiket nak kena kah? Kita sena desa. Sena Jawar membentuk padu Jawar esake, anggi esake dene buat jadi Agustus gugu kubata si semua tangigi rekok kedua satu uti incubannawan argaman krewan argaman kana mo kami kurusine kama durat jammo cincirama biro akami tinginu dan dene kajar kalati akena itu ayu ini kala ini yang nammo kalati saya kalati nammo nammo dari seorang masyarakat atas sudah termas dah Jawar member bukan lagi tendensi karena kemudian atas dah jinjiran ni biasa itu apa jadi mungkin seni cuma kalau ngomong di mana sebutnya umum kerana rekor hama biasa kira bawa orang ni jadi bayar bukan orang sisa orang syakir mana kita tulen tenne jangan kelesa laptop ni orang kelesa laptop ni doktor orang kita doktor orang di sini lagi barangnya kiri itu pusat dia kakak saya yang cuma terapkan tembak saja itu akan itu karena serap bukan bilang harga maling ada yang pulang kita harang ke curang Jawar kebanyakan kita dulu akan ini bukan ada yang kurang ni orang dulu kita ada yang terus harga biaya demokrasi segera kita ni bukan kira-kira orang ini sekis harga sini orang dia sekarang Amsterdam punya sempata kita ni Paris para saya juga akan semua Swiss halo kepada tu dia cuma nama sembilan kalau gor ini ada bers jori wala umar gor bro gila gor ada bers garam bers kajori wala umar gor jelas asli dia bahasa orang bicara apa लगानी तो आने कजोरी वरा जोरी वर फेसबुक पे साथी वर पर पहले सरे और नजर नजर सी रहेगा अमर गाजू तू अगर था फॉलो समझे ये मारे बुनिया Ikaga dawato tadi ordoto tekena aku arga jitan boda itu debina jechuudha boda itu debina saganta yero Jawar asa kudu debina kasirti debinu ta hamma sifu ammo saganta adda kutudaf dema jira charger ile kusan kana boda itu debina amma kana fakata aku arga jitan jechu
Dabo itu lagi. Lagi dabo itu. Boleh untuk suara so. Kuno jalala kabaja hayyuu Oromootiif qabaniif jecha akkanatti tarree galanii kitaaba hayyichaa irraa bitachaa jiranii mallattoo Jawaar Mahammadiin kitaaba bitachaa jiru jechuudha. Nama guddaa miti yaa ijoollee xixiqqoo maratu bitachuu deema baran. Ijoollee xixiqqoo Mee mallattoo isaa mallattoon. Mallattoo jiru san barbaadee jira. Mallattoo sana suutu Firman Dr. Lilli fi Jawaar illee wal fakkaata jechuun mallattoon. Kokko malaalime dhugaa rabbii dubbachuuf kitaaba kana bitachuudhaaf yeroo dheeraan adda idarra qabee amma hala kitaaba kana bitanii qalbii tokkotti jedhu maaliif beeka Keeniyaatti dhooganii Jarmanii garuu dhooguun hin danda'amu osoo qeerroon Jarmanii hin kanaaf Oromoon addunyaa kana gurgurtan baga gammaddan baga gammadde warri amma illee akka bitatan abdii qabna Jawaar nama nuu jedhee hidhamee guyyaa 40 nyaata dhabee dhadhaafii marqa diddaadhaaf yookiin dhugaatii diddaadhaaf qooqa ta'e jedhaniini itti taphataa tura har'a garuu jiraannee hoggaa lama sadii booda waliin deemnee yoo rabbi jedhu akka nu barbaannu gaafii Oromoo rabbii gadi kara Jawaarii fi gara barattoota Oromootti akka nu deemu abdii qabna. Hundi keessanuyyuu abbaa fedhe bara fedhellee yoo jedhu wanti Jawaar jedhu kun deemee dhugaata. Abiyyiin jechi kun fi miti garuu kan barbaannu maali dhugaa Oromoo haati Oromoo nagaa nyaachuu qabdu. Akkasii Wata kan tisu inda kamu jalan. Kufi kitaaba fudhadhaa cufuuf deemamaa jedhii himisiin jedha. Antuma andante amalta standing kaddati. Kuno kitaaba jawwee bitachuudhaaf tarree salphii kana fakkaatala hiriirri galamee kitaabni bitatamaa jira jechuudha. Sagalee amma amma dubbat. Duraan dursitee galatoome Said siniin jedhu ammoo dhagamu. Amma mee hiriira galtee akka hiriira galtee kanatti maal gochaa jirtu? Wanni asii eeggachuu jirru kitaaba ani hin gaabu jedhu ka Jawaar Mahammad barreesse kana laaluuf fudhachuudhaaf hawwiin keenya eeguu turre har'a ammoo harkatti fudhachuudhaaf kaardii qabannee taa'uu jirraa jechuudha. Oromoon kutaa 11 hin gaabbinuu kitaaba qeerroon fudhachuudhaaf salfii qabannee dhaabbataa jirra.
Galatoon mee gammachuu akkam si dhagaame. Kitaabni jedhu kun yeroo jalqabaatiif biyya Jarmanitti eebbifamuu isaati. Yeroo jalqabaatiif kitaaba hin gaabbojo umriiti hagana geet umrii 27 agaree hin beeku garuu gammachuu hangana jennee nadhagaame. Kanaafuu galatoomii Jawaar yoomiyyuu nutillee hin gaabbinuu kitaaba kana bitachuu irratti hin jaan. Galatoomeetillee. Oromoon ni jirra baga jiraatanii waggaa dhibban jiraanna ni injifannallee kitaaba bituu miti seenaa abbootii teennaa seenaa leenca ilma Oromoodha ifatti arginee ijaan wal arguu kennan ummanni Oromoo kakaleessa addaan faca'ee har'a wal arguun gammachuun namni galma guutee kun alatti hafuun jaalala isaatiif jaalala sabaatiif jecha ni injifannaa piippi ni caccabsinaa ni barbadeessina injifannoon kan uummata Oromooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa yoo sagaleen hin dhagaamin tokko naa barreessaa akkasuma amma ammoo namoota tokko gaafadha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun hundi uummanni argitan kun hundi warra kitaaba bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Kitaaba jawwee jaalala kabaja qabuun uummanni Oromoo akkanatti ilaala. Hiriiree bitachaa jira kitaabni akkanaan jiru. Namni kitaaba eenyuun akkana bitatee